Ashamaa harka fuunee hordoftoota Masiyaarsiituuf jirra jirtu bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Egaa viidiyoo akkuma dhageessanidha sagalee ishee hubattanii jirtanii. Baay'ee tokko nama gaddisiisaa baay'ee namatti dhagahama jechuudha. Haalli obboleettiin keenya keessa jirtu rakkoo hamaa keessa jirti. Egaa lubbuu ishee iyyuu miidhuu danda'an haala kanaan jechuudha. Akkuma tanaan dura obboleettii keenya damooza hin kafalu jettee miidiyaa kanarratti madaamiin ishee fiddee sagalee taatanii fi ishee gargaartanii rakkoo san keessaa ishee baasanii ammallee uummanni Itoophiyaa akka rakkoo kana keessaa ishee baasan nan abdadhas nan amanas. Egaa hedduu tokko namatti dhagahama yeroo biyya ormaa jiraata maal akka nama mudatu hin beekamu.